Ri'uuf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufamee karagaa ulfaata yoo. Hai nagaa sanii faata kabajamoo fi jaalatamoo maatii chaanaalee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii anis nagaa kooti guddaa galatoomaa siniin jedha karaa hundumaanii warri na gargaartanii otoo hin dhufin asiin geessan jechuudha guddaa galatoomaa hirmaannaa keessan baay'ee dasnamadha haala gaarii keessa jira jechuudha ammaa fi bodattis gooftaan gargaaraadha siniin jedha warri tolaaf jaalala keessanii horomummaan sin qabee biraan darbinottanii itti gortanii otoo wanti baay'een haadaa jiru asiin geessanii dhugaa baay'ee sirriitti gammade garaa koochuudha guddaa galatoomaa jechuudha warri immoo xiiqinaan qabanii taa'aa jiran namoota 20 jechuudha isaan akkasii isaan haa eebbisu jenna malee waan biraa maal jenna kanaaf guddaa galatoomaa dhugaa waan isiniin jedhu dhaba na haala gaarii keessa jira jechuudha isin oftanii guyyoota muraasa keessatti dasnamaadha garuu akka namoo warreen biraa ilaallutti ammanaa miti haa ta'uyyuu malee akka neetworkiin hin jirretti akka hirmaannaa kan koollee hin jirretti sirna hirmaannaa bareedaa goota jechuudha amma namoota muraasatu afa sa'aatillee yoon bite jechuudha ammas gargaarsa keessanii warreen garaa laaftanii viidiyocha irra deddeebitanii tuttuquudhaan na gargaartanii guddaa galatooma viidiyochi sa'aatii 1,000 lakkoofsee jira jechuudha viidiyoo kanaaf faana sa'aatii 1,000 lakkoofsee jira jechuudha kun mul'uun gargaarsa keessanii malee qophaa kiyyoo gochuu hin danda'u warreen soodanii fakkeessuudhaan galtanii torra utaaltammoo hin mul'ata bara na akkasiin godhina siin jedha maalumaafuu daqiiqaa 10 keessa daqiiqaa 2 laalaa daqiiqaa 10 keessa daqiiqaa 5 laalaa daqiiqaa 30 keessa daqiiqaa 10 laalaa laayik gochuun irraanfatinaa siin jedha guddaa galatooma warreen jabaa dhulleettanii koomentillee kennitanii jirtu baay'ee namatti toltu jechuudha muraasa akkuma siin jedhe argee jira namoota 20 qofaadha jechuudha maannaa isaanii guddaa jira isin warreen hirmaattanii guddaa galatoomaa siniin jedha otoo wanti baay'een hinaaftonni baay'een otoo haadanuu deddeebi'anii seenanii waan tokkollee na fayyadne seenanii mudaa irra barbaaduudhaan dubbii biraa dubbachuudhaaf seenanii viidiyocha fattashanii ba'anii hin jiru isin immoo ija isaanii jaamsuudhaan sa'aatii 1,000 jedhee jira namoonnis itti dabalamaa jiru haa ta'uyyuu malee ji'a lama dura biyyoo 1,000 jedhee jira jechuudha na baay'ee ishee dasnama jechuudha guddaa galatoomaa sin jedha baay'ee sin jaaladha warri hin banatin illee banadhaati kottaa barsiisaan hin jira akkaataatti baratanis akkaataatti hirmaattanis kottaa dhugaa sin jedha kottaa maaliifi maatii nu waamtaa ta'ee waan biraatti wal qabsiistanii jirta sinis isa sinitti mul'ufne jechuudha warri amantii fana wal qabsiistanii sinitti sinirraa hin qabu garuu warreen dalagachuu barbaadanii ogummaa qabdanii kotta dalagadhaa tokkoffaa afaan keenya guddisuudhaaf nu gargaara jechuudha nama kamiifuu amma nama tokko amma ati product tokko qabda yoo ta'e yookiin maasaa keerraa yookiin waa tokko irraa qabda yoo ta'e amma deemtee gatii gurguddaa baastee televizyiiniitti beeksistu karaa salphaa karaa kanaan beeksifachuu hin dandeessa jechuudha utuma hin baasin jechuudha kanaaf yoo hojjette si fayyada jechuudha intarneetii teessee suura baangiraawundi afrikaatee feesbuukii gatiin qabnerraa mallee gatii horateera yoo wanni keessan jijjiirratanii seera hamma bahee hordoftanii si fayyaduu danda'a akkasuma warri suuraa kaawwatan akka gurratti sana isaatoo dalagadhaa koottaatee siniin jedha amma yoonaan liinkiin gabaabsine liinkii siniin kaa'u darbee lakkoofsa WhatsApp siniin kaa'a warri share sirriitti godhee warri akka carraa argitan garuu seenaatiin wanni jedha jechuudha baay'ee tokkicha qorraa miti basmaa beerut hojjete hin dandeessu Dubaay keessa jechuudha beerut gadi baanaa ol deebiin jiru jaakeettii malee Dubaay immoo asinutti ergan jechuudha amma warra beerut as ergi jechuudha qorrisa akka malee ulfaata jechuudha harabayyuu hamansiisaa jira galaata isaa waggaa lamaadhaa waggaa irraan qorriidha mormachaa ture jechuudha biyya kanaaf ammatti baay'ee qorraa har'aa baatas litti hin dheeressu waan asiniif deebisu sa'aatii sokkeedhaan illee sa'aatii badaa hin qabu siniin jedha
waan nufi kiyya fayyadamee irraa harkee fi waan sinirraa of eeggachuu qabdanii warri akka koo miidiyaa tuttuquudhaan akkasuma immoo fuutanii faayidaadhaaf jettanii gara qaama keessanitti fiddanii miidhaa keessa galtanii irraa akka of eeggataniif jechuudha. Ani waggaa arfan darbee walumaa galatti shanan darbee beeroot keessatti waan kana hojjedhee jira. Waan kana yaalii namoonni baay'ee yaalaniif barumsa namoota baay'ee hordofuudhaani yookiin anatutti fayyadama isa dogoggore ta'a taayimii isaa ta'a anarratti garuu miidhaa baay'ee fide jechuudha. Wanti sun feektisaa baay'ee ture jechuudha. Anarratti garuu miidhaa fide qoricha itti fayyuu dadhabeerree qaba jechuudha. Achiin ani waan konfirmaata kan kudhee annan muree jechuudha. Malmaasa hunda sana muree jechuudha. Maticha nan balleesse jechuudha. Dabalee kaasee annan muree jechuudha. Otoo akkasin ta'in mataa keessan eeggadha. Achi mucaan goddanyaa kiyyaas nafaana turte na dhosite jechuudha. Duraan haala gaarii keessa mataa ishee isheenirraa dhoftee dhaafi ture. Na fayyadamte too waan kanatti ni itti meera jechuudha. Waan kana hin tuttuqu moo baay'ee isheetti tuttu hin tuqin jedhee itti meera jechuudha. Waan kana fayyadamu jedhee itti meera. Achi maal gootin ani biyya yeroo ani baadiyyaadha gara magaalaa deemu jechuudha. Beekatitti isheen wantoota achirraa rammadu guurtee fayyadamu jalqabde jechuudha. Isheenis taayimii isaatti fayyadama isaan ta'ee ishee irrattis akkuma na godhe jechuudha. Akkuma na godhe ishee godhe jechuudha. Achi bakka hamamimmaan buustee boochutti ishee geesse jechuudha. Wantoonni keessaayyuu fuula keessanii fi mataa keessan irratti yaalii sin gootanii yaa obboloota koo hin boochu. Doktoroonni baay'een hojii gooftaa kanannaa waan isaan faallaa ta'e ilaalla jechuudha. Dubartii molfa baattu yoo argitan fakkeenyaaf deemanii ilaalamu jedhanii kaan isaan irratti mallattoo sobaa mul'ata. Kaaniin otoo ishiin dubara garaatti baattee jirtu dhiira jedhu jechuudha. Kaan immoo otoo dhiira garaatti baattee dubara jedhu. Guyyaan isaanii sirrii miti jechuudha. Guyyaa dhaabbatan doktoroota biraan jiru jechuudha. Dubartii uffatee jechuudha. Kanaaf teknooloojii fi uumamni waliif fakkaatu jechuudha. Mataa keessan irratti isuma gooftaa isinii kenne fayyadamaa malee waan addaa hin fayyadamin asin jechuun barbaada. Yeroo sana firiidamii waan qabuuf waan baay'ee bulbulaa ture jechuudha. Kanaaf faayidaa isaa miti miidhaa isaa caala jechuudha. Kanaaf ani fayyuu dadhabnaan ofirraa muree amma misgaana waaqayyoo haala gaarii keessan jira isiniin jedha. Waggaa lamaa fi ji'a wayii keessatti haala gaarii keessan jira jechuudha. Xiqqoo isaatti immoo furonto guyyaa kushiinaa hojjedhuu fi sirrii miti jechuudha fuulduri isaa. Kanaaf dadhabbii isinitti himachuudha. Qashtii waan kiyyas immoo like share gochuudhaan ammallee namoota waliin haa ga'u waan irraa wal dhabduu qabda wal dhawwa waan fayyadamuu qabda fayyadama. Dhimma YouTube dhimma hamaataati waliin qabsiisina. Warri share like gochuun barbaanne callisaa ta'a. Isin jettanii amantii fi wantoota teknooloojii walitti ilaalcha. Amantaan koo ana fayyisaa malee inni fayyisuu hin danda'u isin jedha. Haadhas burus warri gurmooftanii mana keessan dubbachaa ta'u waan isin beektan jechuudha. Kana keessan jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Inni hundumaa gararraa'ee wantoonni haala qabadheef hundi kana waan product kana online irraa bitee jechuudha. Marketing online irraa bitee jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Hundi isaallee wantoota rifeensaa ta'anidha. Shampoo dabalatee jechuudha. Kana qofa. Ani fuulaati. Kunillee keemikaala free jechuudha. Naturalidha. Fuulkeerraa kan hojjetamu jechuudha. Avokaadoodha. Naannoo paappaayyaadha. Maal qabu jechuudha. Akkasatti fayyadama isaa isinitti hima jechuudha. Qashtoota koo baay'ee qorraa fi isinitti immoo hin dandeenye. Kun dogoggoraan dhufee kan biraa hin jira. Kanaadha jechuudha. Kuni shaampoo isaa odaa biraa keessatti nam'ee waan jiruuf namaan tan jedheetanii kana dura qoosadha waan kana hojjedhee ture. Baay'een kan natti kolfitan hin jirtu. Baay'een kan na ifattan illee hin jirtu. Naa isaa gaa. Komeediidha. Ma gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kun sadan illee kan mataati jechuudha. Iddoo tokkotti hambikee isaan kun argaan shaampoo kondiishinaar ooyiliidha. Iddoo tokkotti hambikee jechuudha sadan isaaniitiin. Shaampoonni kun sadani dhugaa isiniin jedha yoo argitanii bittanii warreen mataan keessanii loo porosit loo ta'eef shaampoo hundarraa bilisa shaampoo yeroo fayyadamtan kan isinirraa ciccitu kan isinirraa bubuqqa'uu fi kan bakka yeroo sana dafee goggogu
shaampoo kana argatanii yoo bitattani beeruutiin keessan jira gatii isaallee hin beeku ani Dubaay keessan bite jechuudha online irraan bite bittaasa birrii 70 mana bite jechuudha yeroo sanatti bilbila biraa fayyadamaa ture bilbilichi ammas yoo kana gubate jechuudha nan dhabe jechuudha deebi'ee bituudhaaf kan carraalee lakkoofsa mucaa guddanyaa kooti sawareen ture ishiinillee dhabdetee hin beeku gaafadhee ture naan deefne argachuu dandeessanii birrii 70 miti birrii 700 yoo bitanii akka kiyyaatti waan tokkitti gudaate hin qabu jechuudha waa hunda keemikaala alkoolii waa tokkorraa hundayyuu firiidha jechuudha ofiisaati fi oilii mataa isa danda'e of keessaa qaba jechuudha shaampoo kuniif kondishinariin kun jechuudha kanallee yoo itti mattanii fayyadamuu baattan jechuudha kuni argaan oilii kan isaati jechuudha akka sadanii waliin fayyadamtu jechuudha kondishinarii shaampoo dhiftanii kondishinarii yoo fayyadamtanii rakkoo qaba jechuudha rakkoo hin godhata kanallee dhiistanii qibaatii biraa fayyadamtan gaafa kana lamaan hin mijitan rakkoo qaba jechuudha wal wajjin deema jechuudha birrii 70 salphaadha waa hundarraa firiidha dhugaan isin jedha baay'ee wuddiidha jechuudha ammatti na dhabe 700 nan bitan ofi kiyyaa deebise jechuudha birrii 70 miti 700 hin jiru mata jechuudha kan isin jedhu kan biraa kan isin itti agarsiisuu barbaadu gooftaa kana jechuudha gooftaan kun akka mataa kiyyaatti fudhataman qabu jechuudha dus kan jedhan kana birrii 80 yeroo sun kan bitame jechuudha hammatti akkasee jira jechuudha birrii 80 kaatiraamii ittiin duraatti chaayinaa miti xaaliyaanii ittiin daandii biyya keenya hojjetu argitanii isa itti jechuudha mataa qabata taanaan gadi hin gadhiisu gaafa mataa kana filtaa immoo mataa sanarra buuqisa jechuudha ana kiyyaatti faayidaa irraan argine kana birrii 60 na bite jechuudha yeroo jalqabaan bitan yeroo sanii wallahi irraa bitan ammas illee akkasee jira jechuudha gosti kana baay'eedha birrii 9 hin jira jettu warri Dubaay warri Beerut keessaa warri Saudi Arabiyaa keessaa jechuudha gosa kanaa miti isin beekta viitikaa kan jedhamu hin jira jechuudha viitikaa sun gosa baay'ee jira kana kokonaaf waan argina hojjetamu jira kan kokonaa sun anarratti miidhaa guddaaf yeroo Saudi keessa jiru kan isa fayyadamu jechuudha kuniif inni tokko isin jechuu barbaadatanii kun guutumatti hair treatmentidha akka kireematti fayyadamtu daqiiqaa muraasaan booda kan miicamudha istiin gochuu hin dandeessa jechuudha istiin gochuu hin dandeessa jechuudha istiin jechuun jira cover kan godhanii kan mataa irratti kaawwatanii edda isa kaawwatteen booda istooshaarii kanaanii istooshaarii warra akkasiitiin itti wanni edda jechuudha itti qabdee amma inni zayitii keessaa jiru eelii keessaa gara mataa keetitti darbee lallaafina kennuufitti humna low prosootii sana keessaa baasutti istiin gochuu dandeessa jechuudha mana kilaasii ho'aa fi yookiin yeroo bonaa ta'e garuu istimii kanas barbaachisu jechuudha istiin gochuu jechuudha yookiin immoo coverinn kee muka ho'a fiduu yoo ta'e kanatti mataa dhabdatti cover itti godhu sun yeroo adda addaa yeroo treatment ittiin hojjetan hin jira wanti cover kan godhanii kusi fayyadu jechuudha kuni birrii 60 nan bitee akka kiyyatti mataa kiyya hin babbaqasa jechuudha kaqqaasaa sintiqi irra caasasuun jechuudha qamadii yeroo aduun itti ba'e hamaan godha jechuudha akka kiyyatti fi kiyya kan argee jechuudha kuni zayituunidha jechuudha shusuma zayituun irraa kan hojjetamu oliver oilidha akka kiyyatti anis itti waan itti boqodheen qabu kan gosa akkanaa ta'e kan wanni hin jira jechuudha kan titri gosa akkanaa ta'e suuraa isaa titri kun oliver oilidha titri kan jedhu hin qaba yoo ta'e inni yeroo sana biriijaa namni biyya Dubaay keessatti kan bitannaa sana gosa kana argee bitee deebisee bitannaa nama biraatiin suuqa irraa bitamee hin dhabame jechuudha saniin kan titrii oilee sun kuni anaan faana walitti dhufeenya isaanii nagaa miti jechuudha naaf hin taane oliver oilii warri mataan keessa loote fayyadamaa isiniin hin jedhan jechuudha anarratti baay'ee rakkisaadha jechuudha ani walumaa galatti wanta addaan biteera isiniin jiru
gosti kana isaan kun lama dhiyoo bitaman jechuudha. Dhiyoon bitee kaameraan kun dalgayeera. Rangadee jechuudha gar tokkotti dheeraa gar tokkotti gabaabaadha. Engaddan bitee jechuudha. Kun lama birrii 50 bitee delivery faana jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Sarnaanis qobaasa fayyadamuu hin dandeessu labicha jechuudha. Oliver oil kuni fudhatama qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha. Xixiqqeessanii illee dibattan des nama jedhama tokko baay'inaanani kuni talbaarraa kan hojjetamu jechuudha. Kan wanni kuni asiin jechuudha. Biyya Turkii irraa kan dhufedha jechuudha. Online irraa talabee tokko sabirree 45 hanga 50 ture jechuudha. Kunis anarratti side effect isaa wanni isaa ol kaala jechuudha. Indi isaa talbaadha waan ta'eef wanni baay'ee qabachuudha. Anaaf mataa qofaan hin taane warri mataa keessanii wanni isaa fufurdatee fayyadamuu hin dandeessu. Hin barbaanne bar warra kanaa yoo jettanii kanaafi qurunfudii rosemary kana hin qaba ture kaampaanichi guyyaa sadiitti dhufa jechuudha. Kana fayyadne tea tree oil akkuma beektanii number 1 faayidaa isaasi miidhaas moo akkasumatti qaba jechuudha. Mataa keessan irratti halaxoo kan dibattanii tea tree oil kun jechuudha. Tea tree oil mataa keessan irratti halaxoo dibattan taana mataa isaa keessa wanni isaatu ibidda jechuudha. Ol kaadha jechuudha. Kanaaf qibaati gosa garaa faana walitti gaafamattu tea tree oil kana waan akkasii waan bittee irraa afira anamma kana fuulaafan bitee ture jechuudha. Yeroo sila kushiinaa fayyadamuu fi kushiinaa turuu fi kushiinaa hojjedhuu fi ibidda faana waliin galle waan ta'eef kana bitee ture. Water shusin free jechuudha. Waa tokko illee fulaan qabu bishaani wanni jechuudha. Bishaani qabandiiti vitaminiidha naturalidha. Uummanni ofirraa hin qabu jechuudha. Alkoolii hin qabu free jechuudha. Vitamin A serumidha. Anti maaf keessan qabu jechuudha. So alcohols maaf keessan qabu repeat. Waa hundarraa free jechuudha. Skin care speed through the maxi kuni daqiiqaa lama amma sadii kan fayyadamtuudha kun jechuudha. Diqattee fuula qulqulluu irratti bishaan kun daa'ima kan dibanidha jechuudha. Daa'ima xixiqqoo daa'ima raasii taate jarri hin dibu jechuudha yeroo baay'ee. Atillee yoo fayyadamtu fuula qulqulluu irratti rakkoo hin qabu. Gaafa kana fixxee jechuudha. Tea tree oil mana kee keessatti bitattee hin qabda yoo ta'e tea tree oil harkatti qiccee waan addatti qiccee fayyadamuudha. Kana fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Akkanatti kanaan buustee hanga madaaltee wantoota waliin makuu qabdutti maktee akkasitti fayyadamta jechuudha. Direct mataa irratti naqxee akkuma faayidaa qabu miidhallee qaba. Bubuqqisuu hin danda'a jechuudha. Mataa jechuudha. Kan biraan vitamin A dha. Vitamin A hundi keessanii hin beektu. Namoonni labicha si fayyadaman hin jiru. Ani garuu labicha fayyadamee naaf fayyadne jechuudha. Miidhaa wayii xiqqoo hin agarsiisa jechuudha. Mataa bubuqqisuu waan kana agarsiisa. Garuu qibaatii gosa adda addaa faana yoo walitti maddee baay'ee gaariidha. Vitamin A shi qola shiitiin tokko firee 30 bitan baay'inaan keessa kan beektanii kun garuu guutummaan isaa kana keessa ture jechuudha. Walumatti bira dhibbaan bitee firee lama bitee yeroo sana bira dhibbaan bitee jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Mataa sinii filamuu dide mataa wal keessa seenee yoo filtanii asiin filtanii jettanii naaf ta'ettanii dhistanii gaafa kana filuu dhuftanii deebi'ee walitti jechuudha. Hin deebi'e jechuudha walitti. Waan akkasiiti kana bitee fayyadamee ture jechuudha. Gosa kana jechuudha. Baay'inaan hin argamu online irraa malee ani gosa kana bitee fayyadamee waan isaatti gootetti miicattu yeroo miicitu keessa mataa keetii yookiin buqqee mataa keetii yookiin gogaa mataa keetii tuquun qabu jechuudha. Kan inni fayyaduuf mataa bichaadhaaf rifeensa duwwaa waan ta'eef rifeensa sanarra dibdee daftee akka itti dandeessetti ofirraa miicita bishaanii malee keessa gogaa keetii haxuudha taanaani
baay'ee rakkisaa. Ani yeroo lama akkasittiin ofirraa wanni hidhee akkasumatti keessatti miiccee jechuudha. Bishaan itti naqee keessatti miiccee keessumatti miiccee jechuudha. Akkasumatti naqee jechuudha. Akkamitti waa buqqisuu yaaleera garuu fooyyessin agarsiisee hin jira wattan agarsiisa. Mataa walitti nana filu sana walitti galee asii yoo file asii ta'ee dheedoo dhiise asitti immoo yoo darbee file walitti galu sanii hin hambisee jechuudha. Baay'ee gaariidha sin jira. Hundumaa gararraa kana hundumaa gararraa wanta nan gidduu kana argee itti gammade maalni isinitti fakkaate kana hundumaa keessa jechuudha. Wanti irra caalatti ani itti gammade hundumaa keessa baay'ee qabachuudha. Miidhagina sin agarsiisa. Wanti baay'ee na gammachiisa kana hundumaa keessa maaliif itti fayyadamtee nu agarsiisne yeroo itti miicitu yeroo godhattu yoo jettani kaameraatu naafine waliin taa'ee malee isinitti agarsiisa jechuudha. Boodatti garuu na yaala jechuudha namni yoo argame. Kanaaf hundumaa caala wanti kana hunda keessa wanti mataa kootiif ta'e dheedhee isinitti itti gammade waan hunda keessa kuloota isinitti hima kana qofa jechuudha. Kana baay'ee jaalladha jechuudha. Kun garuu baay'ee keessan hin tuffattu mataatti godhatanillee warri dhiirota baay'ee beeku jechuudha. Mataa isaanii irratti waan tokko illee kan hin agarsiifne kan buuqifne kan jalaa waa tokko hin goone baay'ee isaanii kan fayyadamu jechuudha. Firiijii gaafa dhaatan godhatanii kan immoo jeelii kan fayyadamanii jiru. Baaziliinii gosa baay'ee jira. Baaziliiniin amma dhufaa jiru kun gosa baay'ee jira. Keessattuu baay'inaan kan jiru baaziliinii oliiver kan jedhu fa'a. Birrii torbaa waan akkasii Dubaayii keessa birrii 12 fa'aa hin jira. Biyya biroo keessa birrii 6 ta'e wanti biyya birootirra Saawudii illee 10 ta'an hin beeku. Isa waa'ee kanaa isinitti himne kana doktor skin doctor kan jedhu olive oil kana shaampoo kana birrii 10 walumaa galatti baay'ee bite yeroo sanaa jechuudha. Asaa birrii 10 kaartooniidhaan ashagamee dhufa itti fayyadamne jechuudha. Waan tokko laalee guyyaa tokkicha naaf ta'uu dide nan dhiise jechuudha. Kana tokko hin jira jechuudha. Argaan kan jedhu kana fana kan gurguran warreen baay'een warri Dubaayii keessatti kan oolan irratti arguu hin dandeessu. Siniin jedhaa kanallee isinitti himne jechuudha. Kuni araboota fayyadama baay'inaan ijoolleen keenya bitachuu isaa hin barbaadani. Birriin isaa baay'ee waan ta'eef jechuudha. Birrii 200dha. Garutitti ijoolleedhaaf fayyadamti meetiin kiyya. Birriin isaa baay'eedha. Inni amantaa yoo ta'es itti agarsiisuu danda'a birrii isaa jechuudha. Birrii 200 jechuudha. Diraama 200 jechuudha akka Dubaayitti namanta yoo ta'e sirriitti wanni jechuun danda'u garuu faayidaa mataadhaaf faayidaa guddaa qaba. Xiqqoo ishee kanaaf kan walitti dhiyaata. Oliveera otoo hin taane kanaaf kan walitti dhiyaata. Saannaayil faana lokkeedii isaa yookiin qibaatii isaa xiqqoo ishee walitti dhiyaata. Kuni kana fakkaachuu deema jechuudha. Irra caalatti otoo kana bitattanii garuu dasneedha. Biyyeerotti keessan jira mana mataatti baay'ee mana meekaapitti argama baay'ee faarmaasii garaagaraarra jira. Kana jechuudha suurri isaatiin daa'ima kan isaan dibanii xiqqoo fayyadamta jechuudha. Akka qibaatota kaanii miti baay'eedha. Kan das nama gosa shawanii 5 qaba jechuudha. Steepii 5 qaba. Baay'ee das namadha jechuudha. Gara steepii 8 qaba. Akkataatti itti fayyadamu isaati jechuudha. Baaziliinii kanaani hundumaa gararraa jaaladheedhaan siniin jedhaan fikiyya. Baaziliinii kana warreen mataan keessaa sin jalaa caccabee oliver oilaa kan ofirraa qabsan fayyadamee beeka garuu ammas kana kan na gammachiisaa jiru amma baaziliinii kanaa jira. Baaziliiniin kun fuula keessan dhiqattanii kaatanii ganama otoo hin taane guyyaa otoo hin taane halkan yoo dibattanii bultanii namoonni baay'een wanni kana hin hojjechiifatu jechuudha. Kan wanni jaalatti argamu kana artifishaalii warra ofitti kaa'anii jiru jechuudha. Kana fayyadamtanii garuu guyyaa lamatti guyyaa sadiitti akkaataan itti guddisuu agartu jechuudha. Suba qofaan jechuudha. Yaala fayyadamaa sin jedhe isa guddaa miti baaziliin isa guddaadha. Ani yaalee hin beeku kana yaalaa sin jedhe ishee xiqqoo kana jechuudha. Beerut keessa Dubaayii keessa warra jirtan argachuu dandeessu. Birrii 7 amma bishaan ta'e gada bishaan hin bite kana yeroo duraan bite birrii 7 hin bite tokko hin jiran mallee jechuudha. Hammaama kana fuula keessanii baay'ee gaariidha jechuudha. Waan baay'ee ofirratti arganii fuula kiyyarraa wanta hin balleessine hin jiru jechuudha. Baaziliin kun galgala saamunaa fuulaa fayyadamtanii wal qaxxanii baay'ee tokkicha fudhatama qaba jechuudha. Viidiyoo kiyya asumarratti gabaabsuu nan barbaada.
yoo moodheerates sinis dhaggeeffachuu sin nuffisuu danda'a. Viidiyoo itti garuu meekaappii qabadhes miidhagfachuudha. Meekaappii hin jira. Kanas sinin jedha waan argitan hin tuttuqina mataa keessan irratti miidhaa fidina mataa keessan irratti ani damuree nagaa argade irra caalatti immoo baay'inni inni agarsiisellee hin jira jechuudha. Baay'ina baay'ee qaba. Ani yeroodha yerootti ammallee irraa nan mura jechuudha. Qarqara isaati irraa nan mura malee badaa hin kaa'u jechuudha. Baay'ina baay'ee qaba jechuudha. Baay'ina hin qaba. Baay'ina isaa kan duraarraa kan ammaa caala heddan muree jechuudha. Baay'ina hin qaba. Akkanaan duraa miti jechuudha. Amma haala gaariirra jira. Ispeshaalii fayyadamuu dhiisira. Baay'ee bakka baay'eenas nama jechuudha. Wanni hin qaba shaampuudhaan miicee jabuu bugeeruuf akkas ta'e sinin jedha hin fayyadamne jechuudha. Keddan miicee baay'een isaa asirratti mun danda'u jechuudha. Baay'ina baay'ee qaba jechuudha. Baay'ina baay'ee qaba. Kanaan duraarra kana wayya jechuudha. Mataan isaa amma mure kana wayyaa sinin jedhan akka kiyyatti. Wali kanaan dura argitaniitu viidiyoo isaanii wali kanaan dura hin argin immoo viidiyoo isaanii yoo garuu suuraan isaan jira akkamitti akka mure eessaa kaasee akka mure ani muruumsaa haade malee isa namni qarqara mure maal godhee miidhan jechuudha. Muruuma sana millaan jedhaan haadee jechuudha. Sinin jira qashtii waan kiyya amma haala gaariirra jira jechuudha. Nugaa kana caalaas immoo yoo baay'ee rakkisaadha. Sinin jira waan ofii tokko amma wanti hojjechuu barbaadu waan ofirratti yaalee fi ofirratti argisnitti nu barbaada. Rifeensa keessaniif waan ta'u isatti aanuuni meekaappii akkam yoo goone ofii keenya fayyadamoo otoo hin taane biyyatti gatii meekaappii mana aroosni faatti hojjetamu keessatti mana cidhaa qopheeffamu keessatti meekaappiin gatii isaa baay'ee olaanaadha. Meekaappiin tokko biri 800 birrii 1000 keessa jira. Tokko ishee jechuudha fayyadamuudhaaf tokko ishee jechuudha. Bitta sarratti immoo baay'ee jira. Asi akkaataa kamiitiin yoo fuunee galle biyyatti fayyada. Warri karoora ergitan yoo ergine suuqii garaagaraa irratti raabsine faayidaa qabaatan eeyyee faayidaa qaba. Meekaappiin hundumaa garaagaraatti biyya keenya keessatti hojjeta jechuudha. Guyyaa tokkotti cidha guyyaa tokko fayyadamuudhaaf meekaappii nama ittiin hojjetamu laala. Nah, meekaappii baay'ee na gargaara jechuudha. Sa'aatii kiyya viidiyoo kiyya dheerate malee jechuudha. Mulusaa sirriitti agarsiisu haaraa bitame jechuudha. Online irraan bite viidiyoo itti aantu irratti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo wanni cidhaaf ta'u meekaappoota cidhaaf ta'anii gosoota baay'ee jira. Sinin jedha kanaan sun dabarsu tokkitti kan abjaan ta'anii bita gosa baay'een bite ana fitiyaaf na fayyadama kan ta'an ana fitiyaaf fayyadamu meekaappiidha. Meekaappii mitiitiin wanni kan fayyadamu jechuudha. Feerii fayyadamu garuu warra mana cidhaa warra miidhaginaa hojjetanii irratti akka gargaarsaattis ta'e akka gurgurtaatti yoo barbaadan namoota muraasa argatti ammaaf hin barbaanne warra jedhanii baay'een bite jechuudha. Gosa baay'een bite jechuudha. Amma asirratti isinitti agarsiisuu hin barbaadu gosa baay'een bite jechuudha. Asirratti isinitti sa'aatiin kiyya waan dheeratee jiruu fi banachuuf sagna wallaala eebade sinin jedha isatti agarata isinitti agarsiisa. Kunillee kana bichaan ta'e jechuudha. Illee gosa baay'eedha. Ofii kiyyaaf fayyadamaa fi miti akkuma sinin jedhan ofii kiyyaaf fayyadamu jechuudha. Maaliif waan ofii keetiif fayyadamne akka namni fayyadamu barbaaddu warri jettani nama fayyadamaa jechaan hin jiran jechuudha. Warra mataa kana fayyadamaa hin jedharraa meekaappii fayyadamaa jechaan jiran. Sababni isaa warri yoo galtan jireenya mana keessaa qofa jiraattani meekaappii fayyadamaa. Warreen garuu daldalaaf
haduu fi qilleensa keessa ooluu barbaadan jira karoora akkasii daldaluu horsiisa garaagaraa naannoo qilleensitti baay'atu waan akkasii warri jiraatan anis isinii dubadhaas fayyadamaa isiniin jedhu jechuudha. Miidhaa guddaa fuula keessan irratti fiddu warreen garuu mana keessa jireenya isaanii waan hundi isaanii mana keessatti waan hundi isaanii dhiyaatee mana keessa taa'anii akka faranjoota kana tajaajila argatu yoo ta'e okay fayyadamuu danda'u. An garuu warra akka biyya xulxuu jedhee olii gaddeemee hojii hojjetu fayyadamaa hin jiru. Faayidaa takka illee hin qabu jechuudha. Miidhaa isaa malee jechuudha. Qilleensaa fi wanni adda addaa kana faayidaa hin qabu. Kana yeroo dhuftu isinitti agarsiisa jechuudha. Kan fuula kanallee tooni yeroo dhuftu isinitti agarsiise baay'ee dasneedha jechuudha. Kan fuula kun baay'ee salphaadha. Dibannaa isaati dura yoo qulqulleeffattee qabda ta'ee yoo fuulli kee qulqulluu ta'eera ta'e gara wanniidhaan deemu garuu tasumtaa isinitti agarsiisa. Qorana ajjeese Ida fayyadamtanii saamunaadhaan ofirraa dhiquu qabdan. Jalqaba qulqulluu ta'uu qaba fuulli keessanii. Kana fuula keessan saamunaan dhiqatina. Ana fi kiyya waan argeessanitti hima. Namni biraa waan argeessanitti hima. Ana waan argeessanitti hima jechuudha. Akka kiyyatti fuula keessanii gaafa kana fayyadamtanii kaatanii saamunaan dhiqatina. Bishaan qofaa dhiqadhaa. Bishaan qofaa dhiqatamu fooxaa haphii ta'e kan wanni qabusaa kan fuula keessa suquu hin dandeenye fooxaa sun biraa hin jira. Gola kana keessa jira malee jira. Isinitti agarsiisuu nan danda'a. Isaan bishaan sana qofa ofirraa goggogsatu jechuudha. Fooxaa gurguddaa fuula keessanitti gaafa kana dibattanis ta'e gaafa kamii fooxaa gurguddaa fayyadamina. Jala laala wanta fuula isaanii miidhu fayyadaman jechuudha. Wanta fuula isaaniitti ulfaatuuf fayyadaman jechuudha. Nuyi garuu waan gurguddaadhaan fuula keenya haxaa'aa deemna jechuudha. Inni miidhaa qaba. Fooxaa isaanii meekaappii irratti isinitti agarsiisa rakkoon qabu. Naammoo asaluu meekaappii dibattee attanii immoo waan biraatiin akka wanni hin jenne ani kan inni dibachaa jiru wanni jechuudha. Kireema malee ani meekaappii dibadhu mas hin jedhe wanta sin sobee sin booda dibadhu miti hin dibadhu meekaappii abadaan ani naan garee bakkeen dalagaa waan ta'eef jechuudha. Bakki qilleensi jiru waan dalaguu fi fuulli kiyya immoo baay'ee rakkisaadha. Kanaaf hin fayyadamu jechuudha meekaappii sirma kan inni kennu biteef kanayyuu warra mana miidhaginaa hojjetaaf jedhaaf veelloo garaagaraa warra takka raayyaa jechuun immoo miidhagina wanni miidhagsuudhaaf mushurraaf miidhagsuudhaaf fayyadamaniif bitee malee ani fi kiyyaa fayyadamu. Ofii kiyyaafis mana akkasii illee hin hojjedhu kaapitaala isaan qabu ani waan biraan hojjedha jechuudha. Kana amma naasi kennan dhiqadha jechuudha. Viidiyoon kun garuu asumarratti xumura naasi kennan dhiqadha. Akkuma isin jedhe fooxaa isaa yeroo isinitti agarsiisa qorra kamilee qorraa jechuudha. Wanta dhageeffattaniif amma dhumaatti guddaa galatoommaa sheerraa gochuun hin dagatina. Wanta isin gaddisiise immoo nama dhiisaa jechuudha. Warri viidiyoo kun seentanii dhimma biraatiif akkas gootanii waan biraatiin hojjechaa jirtan naaf dhiisaa. Waan isiniif fayyadu hojii si fakkaatu hojjetadha. Anis hojii na fakkaatu hojjedha. Waan namaatti hin darbine jechuudhaani. Guddaa naaf galatoommaa sheerraa gochuun hin dagatina. Buluuta akka baay'ee isin jaalladha. Sa'aatii tokko ta'ee jira.